Haqee waa'ee kee inni beekus akka homaan dubbanne awwaala fageessanii akka bahee mul'anne osoo sabni dhugaa keetiif suusahee hamuummatuu osoo waan gumaa keetii gungumee iyyaafatuu erga du'aaf silaatanii bineeyyiin gubbaa firaa dhugaan kee awwaalamee akka isaas wallaalamee hoggaa shan keessa jira. Guyyaa tokkoof wal geennee boonnus waggaa waggatti dhugaa kan kee barbaaduuf boonus dhagaaf mukatti osoo ajjeesaan deebi'een waliin gadda taa'uu haqeenu yaada maraanna malee abjuun keenya milkaa'u. Osoo ofii wal nyaannu akka ilmaan bineensaa osoo ofii wal ajjeesnu garagallee wal keessaa maatummaan abbaa tokkoo walumaan mana galaa ofiiyyuu waliin gallee dhugaatamtu nuuf galaa. Dhugaa namaa awwaaluun ufumaaf jiddutti teessoo siifachaa taa'uun dhiiga namaa gubbatti warroota Itoophiyaa bulchaniif jalqabumarraa ka'ee foon namaatiin jiraachuun waan baratamaa ta'e. Ila nuti Oromoon sabaan Oromoo taanus akka walii galaatti maqaa tokkoon yaamamnus baanee manaan alatti kaayyota danuu baasaa foo'ee bakka lamatti. Gaafa gareen dhugaa kee dhabe dungoo ibsee si yaadatu gareen du'aan si adabe immoo guyyaa du'a keetii gammachuu kabajatu. Achitti adda baane gareen tokko namaa gareen tokko bineensa garuu garaa dhoofannee jiraanna manuma tokko keessa.